ركوني قبضني خا هو يمد أورموني يرتني متني خا تيجا تولي برتي جا أورمو تي مت يادا خير تدبر فتن أورمو شير قولي جرتي شير تو جرا بكتك قبضني يادا تدبر فتن أساسي يا قبض بتي تاتي يا كده مقابل كجرا قبض والله ربي وما برجع لا أستي خامير على بيتي قباتني تي أورمو قدرتي يا ده خانة أشتي قبوتني أسبك خانة خامير جلوانتي خامير خانة أما شيرون ما أقولن لا قباتني تي كتير تي خامير جلوانتي أكبر والد بتشون دينيو المان أورموني أقرتني أكبر والد بتشون دينيو خناو دفاري تيجي جوالي وفرين سافر تاني وفرين ساري تيجي شوف مالي أكبر والد بتشون دينيو خامير من خانة بوتمي جرا خامير نوركا أكبر والد بتشون دينيو يا ده خياني دبر فتشوف هنا يعني تكون أورمون الدون تكيتشو الدون تكلم يا كذا ركض جرا الدون تكلم بمجرا خنا ولمان يا ده شان مرة أقرتني إذن ما شهر نوكرا أنا منها شهر مش بربادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما ركوتش ما نرجع يجرا موتو وانتنو باللسنة بيابان انجرو وانتنو باللسنة بيابان انجرو كنو أسيتي إلمان ما وفتو فيرا كانوا تو فيرا فيته جيا كودن وقاتو كوكانغا يجرا أما وانتنو فتبو وانتنو فتنجرو نياني كان انجرو أسيتي موتو ما تلينو يا نميرا بين صداتنو شيرنو بداتي mootummaa keenyatti nu iyya rakkoo tokko malee wanti nu siyaasa tokko biyyaa hin baane hojjetanneeti of jijjiira jennee biyyaa baane malee siyaasa tokko keessa wanti nu galle hin jiru waan ta'eef mootummaatti nu iyya qabu uummanni hawaasni keenya akka nu hin daganne rakkoo cimaa nurra ga'ee jira akkana jennee dubbachuu hin dandeenyu jechuudha amaanaadha uummata keenya nu ga'a kanaafuu innaan itti nu iyya mootummaatti nu iyya hawaasa kan keenyaan mootummaatti nu iyyaa jedhaatti nu hima amaanaadha ishee akkana ammallee kun namni bakka hedduudhaa wal qabameeti akkanumatti namni kaameraa fafaraa eegaa sodaata kanaaf sheer nu godhaa sagalee nu taasisu barbaanneeti sheer nu godhaa bakka jirtanii isin hundi fayyadamuu jechuu barbaanneeti ilmaan ayyaa hundinuu أنا سمعت. سيف ولا غسيل؟ لا أنا ويا مجدي. ودا شباب. أما سيدني تقولوا كون يا جد برفتني أنا موتا بكيرت إنسان هذا يا جد برفتني أنا بكيرت إني. ودا سيدني. لا سيدني يا جد. الشباب سجلنوتا أكنون دعاني أواسا بيجروني سجلنوتا موتومان كينيا أجيلان نوغافتا نفول أكاو أسيقلو وما أسيتي نميتي واتو كبوان كبوان نمنا ركوسات كنو وانتنو سمنو تكونجرو ركوساتان ناني قد باي ركوتاني شفاكاني آفياسا نرى آفيا دفسيساني قد إساجرو وان كان تهيب أواسا كينيا أكنون دعاني وما أجيرا نمي يجورو منشو ميسي مكان كيسا جرا جورا ما وانا كخناتي أكنون دعاني أمانا. أوكي. إبسطو هاي ياد الرأي فودا أسين كوبانو تكتو مكان كيساني في هنجيدا جرتن أسمان إبسطني خرم دي أسين ده برسنا سكلي راولو أسمان أي مكان كيدا بدو. عبد الكريم عبد الله جرما كودينا جمع أنا ستما مقالة كاترا راي. مقالة كاترا راي كيدا نتهنجم تك. أما يكيدا نجيا هوني تنا نمبر باكنا نجيرو نكوسنة
har'a ergi dhukkubsannee gadi ba'uudhaaf innaan dhukkubsannee gadi baane rukuttaadhaan cafaqanii sana achi caccabsanii nama of deebisaa jiranii. Amma harki kee Mootummaa harki kun hunda isa kana laali amma guddatana tumamee eegisboo daakama keessa inni dedhabnee harki isaa kana fakkaataa jechuudha. Eegee damtee gamta gad. amma baatii afuriif deemaa irra jecha. Ati baatii afurii jechuudha. Baatii kudhanii jira. Gariin nama kunoo kiisii zubaalaa uffatee salaata namni kunoo argaa jirtu waan somni tokko hin qabnu jechuudha. Kiisii zubaalaa uffannee jiraataa jirra. Kana immoo mootummaa keessatti isin gate maal isinii goonaan jedhanii amaanaa rabbii ta'e sagalee nuu ta'a yaa uummata keenya sagalee nuu ta'a isinii jedha. Okay, ayi sin jaalatu. Ani Ahmed Jamal Muhammad naan jedha. Ahmed Jamal Muhammad. Ijoollee isaati. Ijoollee aanaa baddannooti araddaa illiidha. Eegee damtee gamta gad. Ji'a sagal fixee maan tana ji'a kudhanii fidde. Ji'a sagal fixee hangana keessatti wanni siin jaammaltu jira rakkoon sirra geessoo. Bakka meeqatti hidhamtee eegee damtee? Wallaahi bakka sadiitti hidhamee amma bakka jiddaati makka hedduu tanya tanatti bakka afuraffaadha. Bakka afuraffaadha jirtaa jechuudha. Haayil keessatti akkanumatti jennee ammanumaa osoo deemuutu bakka yoo haakama nu geessaa da'ifanii haakama nu geessaa jedhanii dubbatan mamnu'a namaan jedhan gabbaasaniitti uleen nama cafakan manni haakimaa mana uleeti mana ulees geessanii uffata ummanni uffata gurraacha uffate haa mana alaabaa isin geessinanii bakka uleedhaan cafakanii ulumaa haakima namaa godhanii nama hojjetan bakka maanta namni kiima wallaahi rakkoon tatanaa caaltu. Amma dhukkubni asaasiyaa qofa kana keessa nu fite yoo qunxurroo nurraa jiree ayaa ilma namaarraa nu baasee jira wallaahi ammaan kana fa'a. Nuti maal isinii goona mootummaa keessa akkana isin godhee nu jiran deebiin isaanii. Mootummaa mee ummannummaan keenya mee yoo mootummaa taatees qaama mootummaattis akka nu iyyan barbaanna. Adaraa nuun irraanfatina hawaasni Oromoodha. Okay. Namni biraa fayyada kannatu. Sahabat itu Salman orang mau bekerja tadi untuk saya sini, dulu dulu share rukura, dulu video share rukura. Itu wallahi billah tu kamera mana kan bekerja umumnya kau butuh je. Usah kamera kan agar rudi. Warri sobat yang kamera rudi deh jalan kun dolar tanya luar kamar soda miragam. Amal le ya baru yo pun lebih hafur mesti itu gerti diri bani itu. Perai ciput bani untuk saya nyawa itu. Namni kau asli injilnya fikir gerti. Nama kalau asli yo hafur dah fatih. Aku ni sendiri kau bani itu mani. Akasitti rakkoo hedduu keessa jira. Hawaggaata kan hidhamee jira. Wallaahi billahi hawaggaata kan bikinaa hidhamee jira. Akkuma mana qadiyyaati bee dhufee maa nutti dabalamee jira. Hawaggaata torba sadii dhifaa jechuudha. Kaan ifaa dhufee rakkatu jira. Nama hedduu rakkatu jira. Piliis ilmaan Oromoo hundi keessan fala nuu ta'a bakka jirtanii. Piliis Oromoo bakka jirtanii irraa sheer nuu godha. Nuu iyyadha akka isinitti nu dubbata. Nama nu dubbatu dhabame. Akka duraanii siyaasa biyya keessaati amma siyaasa biyya keessa tokko qabatte piliis ammaan ta'e yeroo ammaa sanatti sheer nuu godha. Sheer nuu godha. Addunyaa waliin nuu godha. Sagalee nuu ta'a. Rakkatu jira mana keessatti wallaahi billahi. Khailmal nama yakin daltee jira khaisa dubara daltee jira khabiyya ilman gargaaru jira khabiyyati haala feba gargaaru jira wallahi duwaa dubbo jira afas keessatti waan hedduu nama jeeqaa jira jechuudha kanaaf sheer nu godha piliis Oromoo piliis isin karannaa arraan tana isiniitu gartee nurra karaa qaba piliis bakka jirtan irraa piliis nu waadhaa nu dubbadhaa nu dubbama inni kan jedhu jeequu namni akka jiru nama akka jiru Akkuma agartan kana jechuudha. Amma durallee viidiyoo isin waraabnee ture viidiyoo sana keessattis nama baay'een akka jiru agartan. As keessatti dararamu jira. Hedduminallee dararaa keessa jirtu garuu nama asitti arkee beeka jechuudha. Kanaaf biyyi nama biyya namaati piliis badii tokko malee qabamneet yakka tokko malee qabamneet asitti murtee malee taa'u jira. Kanaaf piliis bakka jirtanirraa sagalee nuu taha nuu iyyadha sheer nuu godha sagalee viidiyoo sanallee jechuudha. Hanga ishee barbaada. Namni biraa hattu. Eenyu sin jaan? Okay. Sen. Eegee damtee gamta kan. Bubbula jira gaba deemaa ani kan jechuu barbaadu kabajamtoota ilmaan Oromoo kanneen alaatii keessa argaman bakka jirtanii guddaatti kenna kun isin haa ta'u jira. Kanneen xiqqaa taatanii guddaa taatanis hayyoonni kennas qeerroo kana ilaaltaniitiin akka itti jal'ifne qeerroo mana hidhaa guutee jira qeerroo mana hidhaatti rakkachuu jira namoonni umriin isaanii argitee bakka hin gahin maratu daa'imman umriin isaanii 15 keessa jiranii alatti miidhamu jira kacarraan isaanii barnoota barbaachisan asii carraa dhabanii mana hidhaa keessatti rakkachuu jiranii kana piliis akka laaltaniin akka fala kun barbaadanii isin jedha dhiibbaa gootanii karaa mootummaatiin namoonni qaama mootummaa keessa jirtanis namni kun saba keessanii qaama keessanii lammii keessanii
carraa jireenyaatiif jecha biyyaa ba'e malee dhimma biraatiin namni biyyaa ba'e hin jiru. Kana keessatti qeerroon kunis siyaasa keessattis wanni inni harka qabu jiru ijoolleen akkuma laaltan ilmaan daa'immanii ijoollee umriin isaanii waggaa 28 gadi malee kanneen ijoollee keessatti argamu. Kanaaf ijoollee carraa barnootas immoo sammuu isaaniillee gara biraatti jijjiiramuudhaaf waan deemuuf akka dhiibbaa gootanii uummata kana gara biyya isaaniitti deebiftanii isiniin jedha. As keessatti haalli fayyaa, haalli immoo jireenya, haalli immoo uffannaa, haalli immoo rafiinsaa waliin qixxaatu uummanni mana hidhaa guutee jira. Lammii biraa asitti guyyaarraa nu biraa ba'u jiranii. Dhiifama daawwattoota keenya xiqqoo shaanaan nu jalaa deemee shaanaan nu jalaa kutu jira irra deebinee xiqqoo shaanarra kaannee deebina toora sa'aatii isaa kanarra nu eeggadhaa jechuudha beeneeti waan biraati miti. Parsentii shaanaan nu jalaa kutee amma yoo hangasii qabamnees namni hedduun asuma keessa kan jiru akkuma argitan kana nutis karaa amma xiqqoo deeqaa kudha yookiin 30 boodee deebina jechuudha. Shaanaan nu jalaa kutee dhiifama. Sa'aatii isaa akkasumata sa'aatii isaa bisabti mataarra nu eeggadhaa jechuudha. Achirratti inni dhufnaa hangasuu shaanni waan nu jalaa deemee jiruuf dhiifama yoo inni isin rakkutees akkanutti naarree jechuudha hanga inni jirutti haasawanii yoo jechuun kutees akkanurratti immoo fannee jechuudha waan biraati miti itti uffadha jedhe. Walii rifannoo birmannoo isin jedha. Dhaamsi biyya kanumaan hin beekne jiru. Namni ilma isin qabne isin jiru akkasuma immoo abbootiin keenya kanneen biyya jiranitti haawwotiin keenya akkasuma obbolaan keenya kanneen biyya jiranitti yeroo ammaa kanatti yaadni isaanii ittiin qabu jiru sammuun isaanii ittiin qabu jiranii ilmi isaanii yoo galeeranii eegu jiranii kanneen immoo maneedhaa kana keessatti haala fayyaatiin du'anis hedduu jechuudha. Dararaa adda addaatiin mana yaalaa dhabuudhaan ka bakki isaan beekamne kan immoo namni beekne kan obboleessi isaa bira hin jirre kan immoo ambaasii illee hin beekne jira jechuudha. Mana addaatitti manni adda addaa guutamee mana min zamaana dhaatetti dhiisanitti Itoophiyaa qofa achitti jammaanee achitti hidhaa keessa jiranii bakka kanatti immoo ambaasii illee kuma qabu nama du'e achumatti gabbaasanii mustashfaa geessineera yoo namni gaafatu. Kanaafuu lammii keessanitti jallishinaa lammii keessa gargaaraa bira dhaabbadhaan isin jenna. Okay. Galatooma Amin Usmaan ibsi invite erguun shaanuu dhaabbatu jira. Hawaasa biyyaa keenya